Amo, Oye, Ustaz. akkuma hundattuu nageenyi rabbii tokkichaa kan nabiyyoota kan raajoota xixiqqaa fi gurguddaa siif haa ta'u. Assalaamu alaikum jenne. Salaamtaa dur irratti baga deebi'e. Inshallah. Amin. Wanti amo namni keessaan Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. namni keessaan si dubbisee garee shaadaa rakkana tokko daamatti namni si haasise islaamuma fudhachuu qabdu jee si haasise jira. No, 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 no. Nam tokkoyyuu. Birriidha jedhan. Birri namni sii kennan jira. Garee shaadaa keessa birri namaa kennan jedhan. Maal jechuudha? Maal jechuudha? Akkamittiin ilmi namaa birriidhaan lubbuu isaa gurgura? Bareedaadha inshallah. Tole akkasuma yaa Yesuus Kiristoos wangeela irrattis Quraana irrattis akka ilma namaa ta'e nama ta'e ergama rabbii ta'e argite mun argine. Argeera maa duras nan beekaa sirriittan beekaa hundayyuu. Eega torban kana deebite Yesuus gartee gaafachi deebite garee wangeelaatis gartee silleen cuubne akka ani hin beeku si qabsiisanii. Yesuus waaqa kan jedhu takka wangeeluma haarawaa barreeffamu takka gartee yaani wangeeluma 68 takka Yesuus waaqa kan jedhu argitee beektaa eega deebite. Rabbi alaafisu jiran. Infinna shaada qabsiisna maal. 100%. Inshallah shaadaa qabsiisaa dhaabbataa rafu waan ta'eef shaadaa qabsiisa. Amoo deebite? Neetwoorkii kootu baay'ee biizii gooti. Ayyee Dhiifama guddaa. inshallah. Taan gaafa biraa soina. Harka kee tokkicha ol qabi inshallah. Lakki waan tokkoyyuu hin argine namni Nasir Refatayye. Obsa jira. Inna Allah ma'a sabirin. إنه من يتقي ويصبر جل ربي سبحانه وتعالى فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا إن دي قول ما جل بليس أبدا ربي على في سوف ما نوتي وسو neetwoorkii kootu baay'ee dadhabaadha. Amma nagaama sagaleen koo. ما خير كابيتكو ما تسمعي أكو مدرسة نكابدا كبراتي ميتي الله أكبر أيه نجلا جتا أشهد Ashhadu لا إله Allah إله sagaleen keessan na jalaa badee jira. قال في تدي بسابقة جرنا كم قونا أستاذ أمين دقيسة أمين دقيسة Nan nagaa. أوكي نجل أجري أشهد Ashhadu أن لا إله Allah ilaha إلا الله illallah وأشهد wa ashhadu أن محمدا anna Muhammadan عبده abduhu ورسوله وأن عيسى wa anna Isa عبد الله abdullahi ورسوله wa rasuluhu. ani ragaan baha Ani ragaa nan baha rabbii tokko malee kan haqaan gabbaramu hin jiru rabbii tokko malee muhammadis Muhammadii garbicha isaatii fi ergamaa isaa
دربت إساتي في الجمع kan xumuraa ta'uu هل المرافق ragaan baha. لا جامبا Yesuus yookaan Ciisaa يسوس يقال rabbiis miti, ربي اسمتي ilma rabbiis miti, المربي اسمتي ilma Maariyaam. ilma Maariyaam Aaboo waaqummaa kan hin qabne ta'uu isaa aaboo waaqummaa kan hin qabne baradhee baratee dhugoomsee dhugoomsee ergamaa rabbii fi garbicha rabbii ta'uu isaa ergamaa Rabbi shahaada Allahu akbar. Taan tirfi maa bartuun tirfi jara keenya shahaadaan hanqanumatti dhumte tirfii bar asiin dura hun namni hin beekne hin jiru deebitee ammoo deebee saba Israa'el duwwaaf akka ergame Rabbi alaafisuuf bar xaawwaan wakaraanitti illee nama qabatti shahaadaa qabsiifnee bar jiran dhumattee bar wallahi dhumattee ashhadu Muhammad ergamaadha Allahan waaqennaan dhumatteen qasuma alii gallee alhamdulillah inshallah rabbi sirraa jaallatu ammoo hanqasuma alhamdulillah hanqasuma baga rabbiin gara islaamummaa si fide shabakaadha rabbiin kasabaata siif haa kennu kana booda islaamummaa irra jiraatii radduu si haa taasisu yani rabbi si haa laaffisu jiruu bareedduu jiraadhu islaamni hanqanuma nuti gaafa dhuftees ni gammanna gaafa deemtees gaddineetuma si dhiisu arrabsoo miti gaafa waan hin jirre yoo ati gartee garee sana gammachiisu ilma namaa gammachiisu uumte waan hunda ni qabnaa jechuu gareen shahaadaa nutis gallakkisuun dirqama nurratti ta'a kana gartee waa hundaan deemna baazuuqa qabna misaa'ila qabna qawwee qabna shuquutii qabna maal dhabne jiran waraan hin qabnaa bara alhamdulillah kullu shay'in dana mawjuud. Woi.